Okay, student. Astemari mokononni. Don't forget me. Today. Wait, mindino. Kawwe namti. Namna vejira. Man kolfitu ija goona argeen jedhamsa xiyyitiin akkasin of jecharu gagam godhe qilleensarratti qabeen square root jala galcheen radicalitti qadaadi. Okay, as deebi'a continue. Itti fufna. Today modal verb anchi zampi. Maalo digdi ilaalta sumaan jechaara. Ana teacher. Ati waan lama balleessite amma sama. Tokko sinna baruuf barsiisuu danqite. Lama yaalii ajjechaa geggeessite akka qawwee nama tokko suutti maastikaa tokko site so out my class. Alright teacher, and mastika nyaachaan jiru. የፍራክሽን የደስማል ልጅ out my class. ኮት ራበት አቤት teacher. ማሪ ምን ከከረርስ ጎዶሲ ማሊ ጆን አከ ወረ ሞዴሊቲ ደው ፈቴቱም ቲቸር አከ ሞዴሊስቶታት ደሙ ከይዳጋም ማል ሞዴሊስቲ ያመስ ሞዴሊሰ ቆርማታ ሞዴል በርቢ አከ ወረ ከናት ደሙ ከይዳጋም ያዳ አው ኤሶ ክስመት ደሙ ኮ Fidi. Akkasitti gaaf tokko tatamtee kuftala. Kuni modaal verbii miti ansi barsiisuu hin danda'u. Barachuu barbaadda fedhataa qabda yoo ta'e immoo manni barumsaa tokko jira sitti himuu hin danda'a. Nan barbaada. Okay. Leewwii moodelingii akkaadaamii jira. Leewwii moodelingii akkaadaamii barnoota moodelingii kanneen akka raawwee moodel, footoo moodel, paartii moodel, kiidsi moodel yookaan moodelingii ijoollee jechuudha. Kanneen kana fakkaatan illaata waan ta'eef deemtee barachuu dandeessa. Eessatti argachuu hin danda'a? Gullallee Phaawulos Madaaniyaalamii maatii koffiicina gamoo Awaash baankiin irra jiru darbii shanaffaarratti argama. Deemaa baradhaa. Namni fedha qabu kamiyyuu moodelii ta'uu danda'a waan ta'eef. Kotu balos. Shumbo konna. Kotu. Si wayyanna battu. የፍራክሽን ልጅ ቦሎቄ ዲራ ናን ራንፈትን አስተማሪ መኮንን ነኝ። ዶንት ፎርጌት ሚ ይምባቱ ነጀላ ወይስ መዶሻ ሜሬ መዶሻን አቤት teacher ኩኖ ዱብሳረ እንጀራ ዱጓላይ ሂንቆጣ የፍራክሽን የደስማል ልጅ የቡታጋስ ፊት ማልኩን አንዲ teacher ማልፉ ተበኬዳ ቢሻኑ ኩን አከቲ ቢሻኑ ጉረጤ ቤካ dhaabadhu yeroon sin jedhu dhaabattu. na dhoftu reen soraat. Safuura abboo maal guyyoon nama nannaanta. Nama dhufu. Dhugaa ananii dhiyoo kana dhufteen turtan. nama reeti የዘንቢል ፊት ነና መዶሻ ነመን Rakkinoo. dhugaa maaf boossare Sinna dhofnaa nan bu'aara. boloqqee dhiiraa ijoolleen nyaataa waaman ergaana seetee diddeedhaan safuura abboo kunoola kana dhugeedheen ana waalqoo maalifan sidhaan nan gogeenu isuun sin duukaa iyyuu siifadheen fiigaan hoowna hoo faayin weeter jedhama dhuddeebeettaa waan sinni faayin weeter dorgommii haaraa tokko qopheessee jira. Innis nama tokkoffaa beef iPhone 50 Pro Max kan badhaasudha. eeyyee iPhone 15 Pro Max dorgommii kanatti hirmaachuudhaaf kirisi gochuu qabdanii faayin weeter fayyadamuudhaan viidiyoo kireetiviitii qabu tokko hojjechuu qaba. Badhaasni kun har'aa jalqabee hanga bitootessa 30tti kan turu yommuu ta'u, laayikii fi kireetiviitii viidiyoo keessaniin madaalee kan isin badhaasudha. iPhone 15 Pro Max. Carraa gaarii! Out my class የፍራክሽን አስተማሪ መኮንን ነኝ. Any question once in English na. Teacher waan dangalit jira gaafachuun barbaada. Okay, wait, continue. Akkatti tabasgoofnee barannu dhabaa jirra. Maaliin akkati tasgabboofteen barannes godhi. Dhukaasni akkasii kun nurraa dhaabachuu qaba. Wanti dhukaasa akkamii? Eengadda mana koo keessa. Utuun ciisaa jiru dadhabee siree kooratuun ciisaa jiru gola kooti. Dhadhee dhokka jalqabe. Maaltu tokkaa teacher? Fandiishaa dhagaa. Dhukaasa fandiishaa duwwaatu hin taane innan jedhu si dhaabachuu qaba. Maa inni natti jettu immoo dhukaasa isa kamiin jedheen. Kaarboon daayoksaaydiin beektanisin akkatti rafnullee dhabaarra nuun kilaasii keessatti. Out my class የፍራክሽን ፍራክሽን inawaachis tagaabbe dhufu. Dasmaal. Adaraa dhiisaa sagalee masaagalee qabaame. Inni gara dhumaammaa bishaan qaba. Wayitiitti aan funyaan fideen dhufuun. Attam maaloo nagaa keessanii astamaarii mokonnooni baay'een keessan na beektu sammuu keessan doomaa sana qareera barsiisaa herregaa keessan baay'ee isin jibbitan baay'ee isin balaaleffattan sana
rakkoon qabu haa ta'u jirtuu maaloo qimmiiddaa sana yaade reebicha sana yaade maaloo kottaa mee maaloo dafaati simsterrii kun akkam na yaadne hoo maal na yaaddu hin du'attan ammasin waan tokko iyyuu maal ijoo maalan du'a kun mataanuu harrii hin qabu waan tokko iyyuu waan tokko hin ta'u fashalaa maaloo